badhaasa odaa marsaa jaaffaatiin badhaafamaa umurii guutuu aartii muuziqaa afaan Oromoo bara 1952 godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti dhalate. Barnoota sadarkaa tokkoffaa mana barumsa magaalaa Naqamteetti argamu mana barnoota Liilti Tsaayi Qassoo akkasuma godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti mana barnoota Dajjaazmaach Gabra Egzaabiritti barate. Badhaafamaan umurii guutuu badhaasa odaa marsaa jaaffaa aartist Zarihuun Wadaajoo Goobanaa. Ka'eetti tulaataatti maaltu tiitaanaa maaltu deena gurguraa lammii kola kaan jira. Aartist Zarihuun abbaa isaa obbo Wadaajoo Goobanaa fi haadha isaa Aadde Zawdituu Makkoo Soolaniif ilma arfaffaati. Barnoota isaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Finfinneetti kan argamu mana barnoota Addis Katamaattis barateera. Kottu haramaa ramnaa midhaan keenya keessaa. Kottu haramaa ramnaa midhaan keenya keessaa. Oofoo bobbookkifnaa coba saabballee. Injiraan mataa koo tukaanii shurrubbee fi kanneen kana fakkaatan immoo sirboota qeenxee jalqabaaf aartist Zarihuun Wadaajoo Goobanaa uummata isaa biraan gahedha. Aartist Zarihuun Wadaajoo albeema muuziqaa yookaan kaaseta 10 sirboota qeenxee yookaan baaqee 120 ol hojjeteera. Sirboota aartist Zarihuun weellistoota kaan waliin sirbe keessaa Eelfinesh Qannoo waliin wal malee maal qabna jedhaniiru. Nu waliin naadanna'ee wal malees maal qabnaree wal malees maal qabnaree. Mukillee baala qabee wal malees maal qabnee wal malees maal qabnee. Aartist Zarihuun Wadaajoo Abitoo Kabbadaatiif Abitoo yeroo ammaa luba waldaa kiristiyaanaati walleemmee cimcim goona ijaan na laaltee siddisee kan laga yaa'u bishaani kan jedhuuf kanneen biroo kenneeraa fi bara 1969 namoonni tokko tokko gaafa bilisummaa guyyaa lamaa jedhanii waamu. Baandii guddattuu Wallaggaa jedhamu bakka bu'uudhaan aartistoota kanneen akka Eelfinesh Qannoo fi aartist Abitoo Kabbadaa waliin agarsiisa magaalaa Finfinnee galma tiyaatira biyyaalessaa Bi'eeraawwii Tiyaatiriitti qophaa'e irratti sirba kottu haramaa ramnaa jedhu sirbee gaafa inni gara biyya dhaloota isaatti deebi'u. Sababa sirba isaa kanaatiin bulchaa yeroo sanii kan turan namni obbo Nugusee Faantaa jedhaman aartist Zarihuun Wadaajoo yeroo garagaraa hidhaadhaan rakkisaa waan turaniif namoonni akka obbo Abbiyyuu Galataa fi Taasammaa Nagarii jedhaman haala mijeessuudhaan halkan gurraacha akka inni gara magaalaa Finfinneetti baqatu taasisanii jedhama. Kun bara 1970dha. Magaalaa Finfinneettis hordoffiif miidhaan akkatti nammaanneef jecha obbo Abbiyyuu fi obbo Taasammaan aartist Zarihuun dhoksuudhaaf jecha sinemaa Raasiitti akka qacaramu taasisanii. Bakka kanattis dorgommii namoota 300 hirmaachise irratti tokkoffaa ba'uudhaan qacarame. Otoo achi hojjetu adda kutuudhaan gara hawwisoo adda bilisummaa Oromoo ABO'tti makame. Gaafa adda bilisummaa Oromoo chaartarii keessaa ba'urraa jalqabe aartist Eelfinesh Qannoo fi kanneen biroo waliin manneen hidhaa Amboo fi kaampii waraana dhedheessaatti hidhaadhaan dararamaa turuudhaan magaalaa Finfinnee keessas jiraataa turanii. Sanaa boodas baandii Maccaaf Tuulamaa akkasuma baandii Gadaa keessatti hojiiwwan isaa itti fufuudhaan walleewwan warraaqsaa garagaraatiin saba isaa dadammaqsuudhaan tajaajilaa ture. Umurii yeroo ijoollummaarraa jalqabe bakka dhaloota isaattis yeroo adda addaa akka hidhamee fi erga magaalaa Finfinnee seenes yoo xiqqaate si'a 6 ol akka hidhamee ture ragaatu jira. Bara wasiillisaa obboleessa abbaatii bulchaa magaalaa Mandii turanitti barattootaaf dargaggoota magaalaa sanaa qindeessuudhaan dhaadannoo Yegubboo Xaaxaa Kamandii Yuuxaa jedhuun sirboota warraaqsaallee hojjetaa tureera. Aartist Zarihuun Wadaajoo bara haalli hunduu dukkana keessa turetti saba isaa fuuldura bu'ee ija jabinaa fi sodaa tokko malee ogummaa isaatiin diddaa agarsiiseera. Jireenya qananiif jiruu wayyuu filachuurra waan sabni isaa itti oolee bulu waliin dhamdhamachuudhaaf nama murteessedha. Kanaafis geerarsa isaatiin
sadeemee acha deemuu akka namaa wallaallee kaayyoo koo qulqullittuutu miilla koo na sakaalee jechuudhaan ibsate. Achi fiigi as fiigu takka namaa wallaallee kaayyoo koo qulqullittuutu miilla koo na sakaalee. Gidiraaf hamtuu Oromoo irra ga'u waayyuu ogummaa isaatiin falmachuudhaaf duubatti hin jenne. Artii muuziqaa Zarihuun Wadaajoos Oromoo kallattii arfaniinuu jiran biratti dinqisiifannaa argachuu irra darbee weellistoota reefu gara artichaatti dhufaniif nama daandii dukkanaa saaqedha. Anin duunee dhalootan guddisaa miliqeen jiraadha akka qoraattii dhoqqee keessaa immoo hin jenneere hin oolu bari'uunsaa. Anin duunee dhalootan guddisaa. Isa immoo jaalatee yaadaa yeellaluufis jaalalli na qabee laphee koon dadhabe naannessii naa fidii ya galaana gibee. Jaalalli na qabee laphee koon dadhabe naannessii naa fidii ya galaana gibee. Artisti Zarihuun Wadaajoo bara rakkoof hamtuu bara aartiin Oromoo waltajjiitti ba'ee mul'anne keessa ofii akka gucaa itti cobee qabsiise. Dhaabbanni maltii miidiyaa Bashaatuu Tolomaariyaam biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa waliin wal ta'uudhaan badhaasa odaa marsaa 6ffaa qophaa'e kanaan aartisti Zarihuun Wadaajoo goobanaa badhaafamaa umurii guutuu ta'eera. Aartisti Zarihuun Wadaajoo yeroo ammaa kana dhukkubsatee sireerra jira. ولينا دناي والمليس مال كمري والمليس مال كمري مكني مالك بي والمليس مال كمري والمليس مال كمري ولينا دناي والمليس مال كمري والمليس مال كمري مكني مالك بي والمليس مال كمري والمليس مال كمري Man turobani jaki Kuya kang gabajo Kunce muka toko Kunce biranta toy Kunce biranta to No fani toko Fofo wadinya tu Tole kabajamtoota hordoftoota keenya weellisaa jaalattan sirba warraaqsatiin kan beeynu weellisaa Zarihuun Wadaajoo dhukkubsatee mana yaalaatti deddeebi'aa jiraachuu quba qabdan. Egaa amma mana yaalaatti gara qe'eessaatti deebi'uu dhageenyeeti nutis waan Zarihuun Wadaajoo ammatti irra jiru odeeffannee mana isaaniitti argamne. Yoo balataa nama kooke balli dambii nama kooko rarrabaa ya dambii ko yoo halagaa nama koofe lammiin ofii nama kooko dangalaa ya dambii ko sinaa wayyaam jaalallee ko. Yaa imimmaan koo ya toori yaa sambohee dhangalaasi yaa sambohee dhangalaasi. Akkam jirta Zarihuun? Gaariidha. Wayyuma amma? Waan jiramu. Hospitaala turte hospitaala hammam turte amma manatti sitti dhufne manatti si deebisan? Hospitaala Riifti Vaaliisii gara ji'a 3 ture. Isa booddee immoo gara manaan ture. Ammas deebi'een immoo wanni seena. Maaltu dhukkubeedha warri mana hakimaa? Warri mana hakimaa kulaalifiisi dhukkubeedha. Wal'aanamii jedhanii manatti si deebisan? Utuu biyya alaalatti wal'aanamte gaariidha. Si ajajani? Laa isinii barreessanii? Barreessinaa jiran. Akkam re'ate amma jijjiiramni sirratti jiru yeroo dhukkubu irraa fi amma akkamitti garaagarummaa akkamii argisiistee gara manaa deebi'e? Hayi qorichaan fudhadhe wanni inni qataa jira. Qataan jira fayyaa torbanitti guyyaa 3.
Achin deddeebi'aa jiramu. Asuma deddeebitee hordofu. Maal godhadhee jijjiirra. Asuma Hayaaticha hospitaala hiriyaadhuma Rift Vaalii. Asii gaafa beellamaa achumatti deddeebitee wal'aansa sii kenna. Kanuma. Tole mee asumaan immoo wanni jettu yookiin baanatti yoo jiraatu. Wanti naan baddu maal ta'eeti beektaati. An dhaladheeruma waa'ee ilma Oromoo kanatu natti cimaa ture na rakkisaa ture. Isaan ilman itti fufee dhuman qabsoo jalqabe ijoollummaadhuma gootti. Kanaaf amma akkana akkamsiisan hin barbaada uummata Oromoo. Walii galanii akkana akkamsiisan nama kan biraati hundumaa'u. Habashoota akka isaanitti akkamsiifatan hin agarre. Anis akkuma deebi'ee saba kootii bu'aa buusuu hin barbaada. Wanti jedhamu irra jiru kana kan caalu hin jiru. Amma dafee tattamaan dhaquun irra jira. Biyya laa dhaqxee hin fayyida. Gargaarsa guddaa sii godhuu danda'u warri faranjii. Kanaaf achi dhaqee akkamaminaan jedhan. Nama kooke bali dambii nama kooko rarrabaa ya dambii ko yoo halagaa nama kooke dambii nobii nama kooko dangalaa ya dambii ko sinaa wayyaa jaalallee ko. Hangana sagalee isaa irraa dhageenyeetiin jirra. Akka amma isarraa dhagaa jirrutti Weellisaa Zarihuun Wadaajoo biyya alaatti akka wal'aanamu sadarkaa sanarra akka jiru wal'aansisaa baay'ee itti jabaataadha. Gara biyya alatti yoo darbe immoo wal'aansa akka argatu odeeffannoo amma inni nuuf kennaatiin jiru. Kanaafis egaa ammas an uummatuma Oromootiin qabaa jedha Weellisaa Zarihuun Wadaajoo. Mee waa'ee dhibee isaa kanallee eessatti wal'aaname akka jedhaniin baasii hagamee akka gaafates waan jedhame haadhuma manaa isaa olaantuurraa dabalata wal dhageessifna. Ammas turtiin keessan wajjin haa ta'u. Polisi toda ya de Maroko. Mana Weellisaa Zarihuun Wadaajoo Burraayyuu Kattaatti naannawa Kattaatti argamu jirra. Isarraa xiqqoo haga inni danda'e sagalee isaa irraa isin dhageessifneetiin jirra. Zarihuun egaa akkuma seenaa isaa keessatti itti cichuun beekamu ammallee itti cicceetumaan humna qabuun sagalee isaa uummata Oromoo dhageessisuudhaaf yaalee haga kan isarraa dhageenyee mee gad fageenyaan waa'ee wal'aansa isaa kanarraa haadha manaa isaa dubbisna. Akkuma amma isiniin jenne olaantuu bira jira. Olaantuun mee jalqaba Zarihuun himaa duubatti deebinee akka yaadannuuf sirbootuma warraaqsaa isaa jaallattu keessaa tokko mee
itti yaadannee haasaatti ceena jennee nu afeerii gaafannee jirra. Olaantumee sirbuma warraaqsaa tokkorraa haa kaanu. Sagalee wanjala balleessiyo. Ayyee. Kottara maramna midhaan keenya keessa. Kottara maramna midhaan keenya keessa. Tuufo bubuqqifna coba sabballeessa. Kaan itti haguutate warri nu daawwatu. Tole humaan jedhu Zarihuun hin dhufne agarree jirra fageenyarraa inumayyuu akkanaayyuun seene humaan jedhu amma wayyaa'ee jira. Hospitaala dhiyoo deebitanii? Dhenga dhiyuma tana deebine amma ji'a tokko ni ga'a. Ji'a waxabajjii keessa achi ciise Hayaat hospitaala Hayaat jechuudha. Erga Rift Valley ture waggaarra achirraas deebinee ji'a waxabajjii keessa as ciise. Achitti hedduu dhukkubee gaanii fayyaa hin jenne immoo midhaanumaaf bishaan isaatii hafee fayyee amma immoo as deebi'ee amma manarraa deddeebisaa jirra daalisiisiidhaaf jechuudha. Kumni isaa qaama itti jabaate kun? Qaama itti jabaate tokkoffaa miilliinis jira. Ammaan tana immoo riiskii cimaa qaba jaan isa kalee kana. Kalee immoo ammaan tana daalisiisii fudhachaa jira. Amma erga daalisiisii fudhate amma isin dubbisee miti amma wayyaadha erga fudhatee amma wayyaadha duraan abdii irraa kutannee turre ni callisnee miilli ni cabe. Miilli isa bara wayyaanee mana hidhaa keessatti reebameetu asirratti cabe. Asirratti cabe inni tokko immoo sababa sukkaarri gadi bu'eeni xiqqoo akka dhukkubuu wayii ta'e amma nama ol fuunee sireerra keenya ol fuunee gabbuufnaa ol fuunee konkolaataa keessa keenya gaafa mana yaalaa geessinu haala riskii cimaarra jira. Amma onneen isaatillee xiqqoo dadhabduudha. Miila sanillee operaasiyoona godhuudhaaf onneen isaa xiqqoo fayyuu qaba. Daalisiisii kanatti fufee sirriitti erga daalisii fudhate booda biyya alatti akka wal'aanamuun hin jaanii jechuudha duraan. Kalee jechuudha. Kalees miilas walumaanuu achitti yoo yaalamee irra gaariidha. Asitti meeshaa hamma sundan qabnu asitti riiskii qaba nutti himanii ogeeyyoonni akkas jedhanii doktoroonni jechuudha. Akkasuma hin jaanii amma eegas booda dhuguma immoo erga daalisiisii fudhate immoo baay'ee fayyee baay'ee beekee baay'ee baree amma midhaanis nyaata abdii qaba. Nuti immoo ji'a waxabajjiitii qabee isaas hospitaala yaadsiise hin dubbanne beektaa nuti ni callisne maatiinis maaliif jennaan egaa uummanni erga bara dheengaddaati nu duuka jira. Nu wajjin jira xiqqaattu waa guddattu mana kanallee nu bitan uummanni Oromoo asumaanillee isaanillee uummata Oromoo galateeffachuun barbaada. Aanaa jiraatanii aanaa galatoomanii sababa sanirraa kan ka'e egaa nuti yeroo inni riskii cimaa keessa galee doktoroonni warri Hayaat sunillee hedduu nu wajjin dhama'anii bakka ni du'a jaanii infekshinii sombaa hundaati irra ture kan mana hidhaa keessatti irra ture jechuudha. Maashinaan keessaa baasan harkisanii dhiiga kana hospitaala Hayaatitti jechuudha doktoroonni keessaa baasanii nuti ni fayyallee hin jenne garuu Rabbiin ni fayyisee isuma akkasitti dadhabaasan fuunee irraa ji'a lama erga ciise booda galchine manatti galchaan hin janii galchine erga galchinee bakka irraa abdii kutanne booda immoo ijoolleen bira dhufu ni jiru beektaa warri maan nutti dhiyaatan. Isaan immoo dhufanii gaafa laalanii akkamitti nama akkanaa manatti galchitu nama dhukkubsatee akkatti onnaa ta'u akkamitti manatti galchitu hin jennaan itti qaanfaan dhufanii arganii achi ammas lammata hospitaala deebifne jechuudha. Hospitaalatti erga deebisne booda ammas yaalii irratti qorannaa irratti gaggeessanii maal jedhanii eegas booda miila kana duraan achumatti operaasiyoona goonaa nuun jedhan Hayaatumatti deebi'anii immoo laalanii warri anesteeziyaatis dhufanii laalanii hin danda'u amma nuun jedhan. Achirraa bakka biratti ammas nu ergan Dr. Saamu'eel Jaama. Dr. Saamu'eel san biras dhayne nama maqaa isaa ammaan tana dha'uun barbaanne nama cimaadha namuma keenya. Isaa wajjin geessinee 550 nu gaafatanii namni kun lubbuun isaa badurraa yoo gartee ni danda'ama ta'e ofirraa uummatatti iyyanna ni geessina jennee geessinee nu deddeebisanii erga ji'a tokko nu deddeebisan booddee xiqqoo humna hin qabu. Riskii qabaati amma hin danda'amu yookaan biyya alaatii nuun jedhanii asuma nu gaafatan asumatti duraan opereeshinii godhuudhaaf deebi'anii immoo laalanii maal jedhanii lakkii amma hin danda'amu xiqqoo haa wayyaa'u jennaan achi ispeeshaalistii kaleetti gaafanne isii kalee isaa wal'aantochuu achuma hospitaala Hayaatti jirti ishii gaafannee naan akkasitti damadamuu hin dandeenyu xiqqoo daalisiisii goonee laallaa kullalituu sila dakkama laalleetini isa booddee wanta goonaan hin jaan
Haya jennee kana hunda ganuuti amma uummatanii dhoksine hin dubbannee safuu Oromootis kaanii jira. Mana kanas bitanii haa xiqqaattu haa guddattu. Amma gaammas nama kanatti deddeebi'uun na qaaneesse xiqqoo. Eegaan isuma jalaan baree gartee isa namni deddeebi'ee nama gaggaafachuu maal kana inni hin fedhu beektaa. Ani waan hin hojjedhe maaliif nama rakkiftuu jaa inni yeroo hedduu. Ani waan hin dalageef yoon addunyaa kanarraa deemes hojiin kiyya hin deemu. Maaliif nama rakkisuun gaarii miti jaa yeroo hedduu. Kana jeetiin anis immoo fedhuma isaa jala deemee hin dubbanne beektaa. Callifnee achirraan gaamma daalisisii kanatti fufnee daalisisii amma ji'a 2 erga godhatee dhuguma daalisisii godhannaan immoo ni wayyaa'ee jechuun if baree nyaatas duraan nyaatu ture. Amma ni nyaataa gaalafumaan ka'uu lafaa wannaan jiru malee wayyaatti arginee jechuudha. Wayyaatti arginaani amma gaa nama mootummaatu ammas dhufee ilaalee maal jennaani maaliif callistu namni kun nama uummataati. Nama uummata dila kana qabuudha maaliif callistu isinii maaliif hin dubbanne jennee anumaa akka komiinatti dhiyeessanii jechuudha. Natti dhiyeessinaan gaa ijoolleen nagaa isintu akka beektan godhaani Zarihuun abbaa manaati malee anaaf wantaadhaa kana hin beeku. Isinumti dubbadhaa jennaan gaa dhiyeenya kana dhufanii ijoolleenis akkanatti miidiyaa irratti babaasanii erga babaasanii booda immoo anuu osoo gaa namni kun silaa addunyaarraa deeme ta'ee ani ittiin gaafatamaa yaada jiru natti dhufe beekta silaa komatamee baga dhufanii baga dhugaan isaatis ifatti bahee amma kanaaf biyya alaa yoo deeme ni fayyaan hunjaan doktoroonnis asitti meeshaa gayaa hin qabnu meeshaa gayaa waan hin qabneef biyya alaa osoo deeme gaariidha jedhanii yeroo hunda yaadanuu dhiyeessu akka kanatti jirra gaa doktoroonni immoo doktorotaa fi narsoonni warri hayaat keessa jiran hedduu haa galatooman hedduun isaan galateeffadha maaliif jennaan haalaan aarsaa guddaa irra kaffalan aarsaan jirre irra kaffalanii warri riiftivaalilleen akkasuma waggaa dabre jechuudha aarsaan jirre kaffalanii rabbiin isaan gargaaree jechuudha rabbuma kan nama fayyisu isaan yaalii godhu ammoo jarri kunilleen immoo aarsaan jirre kaffalan haga somba isaa keessaa onneen isaa tun akkana samii keessa dhaqxee akkana gaddeebiti beektaa galaanaaf itti qaan dhufanii ilaalanii bakka lubbuun isaa dabre jedhanii booyanii sokkan isaan na bira. Achi dhiiga keessaa waraabanii amma eegas booda hin qufa'uu maaliin jiru infekshinii sombaa sun fayyee jira. Amma dhibeen isaa kalee fi onnee miila kana irratti cumugaa kalee dhagaa amma yeroodhaaf kalee dhagaa yoo kaleen wayii fayyitee miilli kunillee fayyuu danda'a jedhanii akka nagaa. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma jalqabarraa kaanee isin midhaatiin jirru weellisaa Zarihuu Wadaajoo dhukkubsatee jiraachuu mana hakimaatti deddeebi'aa akka jiru quba qabdu. Mana isaatti argamnee isallee amma wayyaa yeroo amma mana isaa dhufnee agarre kana yeroo dubbisnullee haga amma dhageettanii dabarsine kana nutti haasa'eetiin jira haadha manaa isaarraa kun waa'ee wal'aansa isaaf adeemsa ture mara waliin irraa dhageenye jirra. Zarihuu Wadaajoo egaa nama umrii ijoollummaa isaarraa akkuma suuraa isaatiin amma fuula TV irratti isinitti agarsiisaatiin jiru kana umrii kanatti hojii aartii Oromootti erga makame boqonnaa tokko doon argatin kunoo har'a sadarkaa amma argaatiin jiru kanarra nama ga'e akka odeeffannee sirritti dhageenyutti gaa albaamota 10 fi sirboota qeenxee 120 hojjeteetiin jira Zarihuu Wadaajoo sirboota keessattuu sirboota warraaqsaatiin baay'een keenya kan beeknu fi kan yaadan bu'aadhuma qabsoo Oromoo keessatti dhaloota warra hidhachiisan keessaa jechaadha Zarihuu Wadaajoo bara sanatti bara yaadannu sanatti jechaadha sirboota jaalalaa babbareedaa aadaas akkasumas immoo waltajjiiwwan irratti sirboota waltajjii uummata kakaasuu keessatti warra bara sanarraa kaasee uummata faana ture jechaadha albaamota 10 fi sirboota qeenxee 120 uummata kanaaf hojii aadaa sirboota warraaqsaa jaalalaa walittu sirboota qeenxee 120 gumaachee nama seenaa akkasii hambifatee qabudha jechaadha Zarihuu Wadaajoo. Nama kanatu har'a dhukkubsatee sireerra jira akkaataa amma himamu kanaan dhukkubsatee wal'aansa hanga biyya alaatti nurraa feesisu. Mee karaa kamiin nama kana gargaaruun danda'ama jennee olaantuurraa dhaga'uus barbaanne. Egaa karaan itti gargaaramu ummata beeka beektaa yeroo waan akkanaa kana gaafatan murteessuu hin danda'u garuu gaa namni kun nama tokko miti nama meeqa ummata Oromootiif immoo qabeenyi ummata Oromootiin kanaaf ummanni Oromoo bakka isaaf ni mataa jeetti bakka isaaf ni madaala jeetti wal'aannachuu qabu maaliif jennaan boru namni erga addunyaa kanarraa galee wal faarsuun bu'aa hin qabu namni kun immoo ummata isaa malee nama biraa hin qabu wanni inni kaatee lafaa qabu hin jiru
waan tokko inni lafa jiru mana kanallee amma dheengaddaa'uun kan ummanni Oromoo ammallee irra deddeebi'een uummata Oromoo galateeffadha. Warra sagalee nuteellee Masarat Dhaabaa faallee Jimaa Mokonnin faallee mucaa Abbaa Lataa Soolan faa ijoolleen hedduudha warri sagalee ta'an hundi warri sumunii qaban sumunii irraa illee afaan ijoollee afaan isaanii qabanii mana kana nutti godhan wanni ammaan tan ni qabna jirtu jennu uummata Oromoo irraa mana kana qoftiidha haa galatoomanii haa jiraatanii ammallee akkuma keenya warri rakkate warri aarsaa kaffalee warri rakkate hedduutu jira ammallee bakka bakka gartee namni sagalee ta'uuf dhabamee taa'u jira isaaniifillee sagalee ta'anii isaaniifillee barbaaduun namarra jira uummata keenya warra rakkate hedduu jira barbaaduutu irra jira waa'ee zaruunitti gaafan deebi'u immoo namni kun nama aarsaa hammana hin jenne kafaleedha uummanni sagalee ta'uufi qaba karaa warri miidiyaatis hundi keessanuu sagalee ta'uufi qabdanii bakka kanaatu isa madaalaa bakka kanatti wal'aanannee fayyifannaa jee uummanni Oromoo gaafa bakka takka geeffatee gartee yoo didee karabbii dhufe uummanni hin sheenamu jechuudha. Maaliif jennaan ani amma duraan hin dubbannu jeetiin callise arras borusmaaf dubbanne jeetiin hin calliseen ture amma immoo gaafan haga uummanni jaalala isaa qabuu fi amma uummanni raafame gaafan argu dhuguma uummata kana nama kana wal'aannachuu ni danda'u bakka barbaadan geeffatanii wal'aannachuu ni danda'u inni ka uummataati duraanis ka uummataati malee inni ka nama tokkoo ka dhuunfaatii miti kanaaf uummanni Oromoo bakka isanii madaala jiru bakka itti gartee nuuf fayya rabbiin nuuf fayyisa jirutti geessee uummanni Oromoo waan qabu ta'ifii bira dabarsee akka inni jireenya isaa irra dabarsee uummataaf dhaabbatetti uummanni kunis immoo siif jirra jee uummanni akka bira dhaabbatuun fedha maaliif jennaan amma dheewoo tana ijoolleen asitti tiiqaan faan artistoonni Masarat faan dhufanii gaafa asitti dhufanii ilaalanii bira oolan haalaan fayyee haalaan bareede dhugaa edaanuu namicha kana anaatiitu mana keessatti dhoysee bakka dhukkuba isaa dhoysee isa miidhee jeetiin ifinatti dhagahamaa ture amma erga uummanni dhagee hedduu fayyee hedduu abdii qabaan hin fayyaa uno biyyaalaa nageessaa hin fayyaa sin jeesila kanaaf anillee gartee isin dhoysuu keessaniifillee dhiifama naa godhaa ga'an akka dubartii tokkotti qaaneetii safuun Oromootis jira amma nama gaafachuun namni qabsaan tokko isarraan bare immoo kana namni barka qabsaa'u namni nama ergateetii miti ka uummataaf qabsaa'us ka uummataaf aarsaa kafalu namni nama ergateetii miti fedhinnaadhaani kanaaf akka uummanni kiyyaan uummata kiyyaaf hin gatii kafaluu barbaada malee akka uummanni gatii naa kafalu hin fedhu yaada inni juwaanis immoo xurruma isarra deemeetiin kana godhe dhiifama naa godhaa bakka barbaaddanitti bakka isaaf ni mala jettanitti uummanni Oromoo kan kaabaa fi kabbaa kan dhihaa fi bahaa hundi inni abbaa kutaatii miti inni amantiidhaan nama qoodu bakka kana dhalattanii bakka akkasitti dhalattaniidhaan hin beeku inni kan uummataati dhaammatee jira sa'a 24 dhugaadha ati amma bira teessee isatti dhalatte olaantu isatti dhalatte ta'u bakka dhaloota kiyyaa na gaafatte hin fedhu inni Oromoo ta'uu kan kee qofatte amana kanaaf waan hin beekuuf yana waggaa 25 irra wajji ture beekaa kanaaf uummanni Oromoo kan rabbi kadhatuufis kan qabus abbaan qabeenyaa Oromootis hundinuu irratti wannaa janii rabbi kadhatanii rabbi harkaa buufachuu qabu uummanni Oromoo jechuudha kanan dhaaba uummata Oromootii fi uummanni kan qabus immoo naa galatooma. Egaa waan hafe immoo warri karaa akkaawuntiitiin gargaaruu barbaadanis akkaawuntiiwwan irratti isa gargaaruu danda'ama jedhan isaanumarraa fuunee kunoo iskiriinii TV irratti hanga haasofnu kana irratti kan isin agarsiifnu lakkoofsota akkaawuntii jala kanarratti dubbistan kanaan gargaaruu dandeessuu jedhanii akkaawuntiiwwan kana gaa asumarraa qabatanii warri karaa akkasiitiin ergallee geessuu barbaadan kunis jira. Fayyaa nuu ta'a Zarihuuniifis fayyaa hawwinaa nagaan tura. Akeekkatee dubbachuut meel mana maalaatti seera dabe qajeelchuun mee jaarsa buna laala. Ilaa filamee beekaat lafa dabashee beekaat bara baay'ee dabarse seenaa dhalootaa beeka seenaa dhalootaa beeka. Rokottaan ulee geesheetti irra namaa balleessaatti jechi addaggee qubteetti garaa nama bobeessa. Jechi addaggee qubteetti garaa nama bobeessa garaa nama bobeessa garaa nama bobeessa. Shimalli baddaa dooraat baddaatu qaamaan taaneetti yesuuqii shakkar gubbaat balbala qoomaan taane. Dhibeen baratti sanaat bagana qofaan taaneetti daawwaan kolfaa taaneetti daawwaan kolfaa taane.
Arreeseetani na'uuf kanaaf gaara kallattiitti gadee garaani naaruu kanaaf nyaattee gabbatti gadee garaani naaruu kanaaf nyaattee gabbatti kanaaf nyaattee gabbatti yaa bishaan biraatu jira bayya keenya yoonu waraabbachuu dide inni ilkaaniin nu biraat kan garaan irraa fagoo jira biyya keenya yoo jira ollaa keenya yoo nutu beekkachuu dide Warrin dachaanaatu biyyoo biyya ishee malee alagaan namaan naatu lammiin dhiiga ofii malee dhaggeeffata barree.